har'a Yesuus eessatti siif dhalata? Har'a Yesuus eessatti siif dhalata? Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagalee Waaqayyoo karaa soogiddaa isiniif darbu yeroo hundumaa hordoftanii kan nu dhaggeeffattan hundumaaf bakka isin jirtan hundumaatti nagaadhaaf ayyaanni araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun jaalladha. Har'a mata dureen wajjiniin ilaallu duraan akkuma dubbadhe har'a Yesuus eessatti siif dhalataa kan jedhu ta'a. Kanaan dura waggoota 2000 dura Gooftaan Yesuus Beetlehemitti dhalate. Gooftaan Yesuus Beetlehem keessaa dallaa horii keessattidha kan inni dhalate. Har'a ayyaana dhalachuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jedhamee ayyaana ayyaaneffatamu irratti har'a eessatti akka siif dhalatu feeta. Har'ayyuu Gooftaan Yesuus dallaa horii keessatti akka siif dhalatu feeta moo onnee kee keessatti, garaa kee keessatti akka inni siif dhalatudha kan ati feetu. Iddoon ati har'a qopheessiteef maal fakkaata? Iddoon har'a ani qopheesseef maal fakkaata? Namoonni baay'een seenaa dhalachuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin yemmuu dhageenyu bakka dhabanii Maariyaamiif Yoosef dallaa horii keessa akka isaan bulan achittis Gooftaan Yesuus akka dhalate yeroo dhageenyu baay'ee nu dhukkuba. Haa ta'u malee Gooftaan Yesuus har'ayyuu iddoo argateera laata? Har'a mata duree kana jalatti yeroo ilaallu seenaa nama kan biraa utuu hin taane seenaa Maariyaamiin akka ilaalluun barbaada. Dhalachuun Gooftaa Yesuus namoota baay'eetiif hiikkaa adda addaa qaba. Maariyaam ofii isheetii dhalachuu Gooftaa Yesuusiin akkamittiin ilaalte laata? Maariyaamiifis dhalachuun Gooftaa Yesuus dallaama horii keessatti hafee laata? Moo isheedhaaf dhalachuunsaa dubbiin dhalachuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbii Garaasheetti, dubbii onnee isheetii, dubbii laphee isheetiiti kan inni ture. Kadhannaa gabaabaa godhanneetti dabarra. Akkan si galateeffannaa Waaqa hundumaa dandeessu, Waaqa guddaa taatee guddaadha kan jedhamaniin ol hundumaarra caaltee kan mul'attu, mootii mootota lafaa hundumaa, jaalalli keessa akkasuma guddaa kan ta'e, badiisa ijoollee keetii kan hin jaallanne, badiisaa gara jireenyaatti nu waamuudhaaf ilma kee tokkicha Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dabarsitee kan nuuf laatte, ati Waaqayyo dhuguma Waaqa jaalalaatii bara baraan galanni siif haa ta'u. Har'as kunoo waa'ee dhalachuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galeefis ta'e utuu hin galiniif namoonni yeroo itti ayyaaneffatan kana keessaa waa'ee dhalachuu Gooftaa Yesuusiin akka nutti dubbattuuf kunoo ofii keenyaa qopheessineerra. Karaa hafuura qulqulluu yeroo kanaaf kan barbaachisu anaafis ijoollee keefis kan ta'u dubbii kee Waaqarraa akka nuuf ergituuf jaalala kee haa ta'u. Sin kadhadhaa bakka itti Yesuus nuuf dhalatu har'a akka murteeffannuuf nu gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuusiif jettee Ameen. Eeyyee Gooftaan Yesuus har'a eessatti akka siif dhalatu barbaadda? Eessatti akka siif dhalatuuf murteessite? Dallaa horii keetii keessaa? Manni kee waan guuteef, kutaan kee waan guuteef, golli laphee keetii waan kan biraadhaan waan guuteef, dallaa horii kee keessatti akka inni achitti dhalatuuf iddoo achitti argisiisaa jirtaa? Of bira dabarsaa jirtaa? Mana kee bira dabarsaa jirtaa? Har'a Gooftaa Yesuusiin. Akkuman jedhe seenaa Maariyaamiin yeroo ilaallu Maariyaamiif hiikkaa maalii qaba ture? Dhalachuu Gooftaa Yesuusiin Maariyaam akkamittiin ilaalte ofii isheetii yoo jenne? Maariyaam akkuma beeknu
ergamaan waaqayyoo qaamaan kan isheetti mul'ate ture. Qaamaan dhimma kana itti himuudhaaf waa'ee dhalachuu gooftaa Yesuusiin itti himuudhaaf ergamaan waaqayyoo Gabri'eel inni jedhamu ofii isaatiin qaamaan itti mul'ateetu ishee haasofsiise. Namarraa miti kan dhageesse, oduudhaan miti kan dhageesse, kallattiidhaan ergamaa waaqayyootti ergamee ergaa kana itti hime. Luqaas 1:26-27 yoo dubbifne. Ergamaa lammaffaa irratti ergamaa dhuferraa kan isheen argatte yoo jiraate inni jalqabaa nagaadha. Nagaan siif haa ta'u jedhee sagalee ergamoota waaqaatiin, sagalee humna qabuun, sagaleen boorofne, sagaleen hollanne, sagalee beela hin qabne, sagalee dadhabbii hin qabne, sagalee jibba hin qabne, sagalee mufii hin qabne, sagalee gammachuudhaan guute, sagalee ofii isaatiiyyuu nagaa namaaf kennu, sagalee nagaa qabu, sagalee ergamaa waaqayyootiin nagaa gaafatamte, ergamaa waaqayyoorraa. Akkam namatti tola. Kallattiidhaan nagaan siif haa ta'u kan jedhu sagalee ergamaa waaqayyoo dhaga'uun. Sadaffaa irratti Maariyaam ergamaa waaqayyoo kanaan galateeffamte. Maalittiin jedhe? Ati ayyaanaan kan guutamte, ayyaana qabeetti kan taate. Akkam namatti tola. Ayyaana qabeetti kan taate. Dubartoota hundumaa keessaa ayyaana qabeetti kan taate, filatamtu kan taate, ayyaanni kan siif baay'ate, ayyaanni waaqayyo kan sirra guute, ayyaanni waaqayyo kan siif baay'ate, dachaa kan siif ta'e jedhamteetu galateeffamte. Namaan utuu hin taane ergamaa waaqayyooti. Ammam laphee ishee ho'isu turreera kun, ammam ishee gammachiisu turreera kun. Dubartoota hundumaa gidduutii kan eebbifamte jedhamte. Dubartoota hundumaa keessaa kan eebbifamte. Luqaas 1:28 irratti kana arganna. Dubartoota hundumaa caalaa kan eebbifamte. Dubartoota hundumaa keessaa eebba addaa kan argatte. Sadarkaa arfaffaa irratti waan ittiin mirkaneeffamu argatte. Mirkaneeffameef maaltu mirkaneeffameef? Waaqayyo si wajjiniin jira kan jedhu dhageesse. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Eenyu si wajjiniin jira? Waaqayyo si wajjiniin jira. Nama miti kan akkasittiin jechaa jiru. Jajjabeessuuf miti kan akkasittiin jechaa jiru. Isa dhugumaan waaqayyo biraa ergame, ergamaa waaqayyoo ofii isaatiin itti himaa jira. Maalittiin jedhee? Waaqayyo si wajjiniin jira. Jira waaqayyo si wajjiniin har'a. Gaaffii keenya miti har'a waaqayyoon wajjiniin jiraachuu isaatiif. Dhuguma waaqayyoon wajjiniin jira jennee gaafachaan oollu guyyaa guyyaatti dhimmoota adda addaa keessatti. Utuu dhuguma waaqayyoon wajjiniin jiraateeti hin jennu guyyaa guyyaatti. Maariyaamiif garuu mirkaneeffame waaqayyo si wajjiniin jira. Isaan kana hundumaa argatte, isaan kana hundumaatu isheedhaaf ta'e. Isaan kana arfanuu isaanii yeroo ilaallu, wantoota isheedhaaf ta'an kana hunduma isaanii yeroo ilaallu, wantoonni kun wantoota onnee namaa kakaasan, wantoota boquu namaa ol qaban, akka ittiin of jajan kan nama godhu. Wantoonni arfan kun wantoota salphaa miti. Har'a aniif ati utuu carraa kana arganne deebiin keenya maalidha kan inni ta'u? Deebiin kee maalidha kan inni ta'u utuu har'a carraa kana argatte? Utuun dhuguma ergamaan waaqayyo har'a qaamaan ofii isaa sitti mul'ise deebiin kee maalidha kan inni ta'u? Akkamitti deemta? Akkamitti haasofta? Qabaatu nu dadhaba. Har'a ergamaan waaqayyo qaamaan nutti mul'atee mitiiti. Sagalee waaqayyoo keessaa dubbifne xinnoo ishee waan beekne yookiin waan hubanne yoo nutti fakkaate, lallabi keenya illee xinnoo ishee nama biratti fudhatama waan qabu yoo nutti fakkaate, faarfannaan keenya illee waan namni ittiin eebbifame yoo nutti fakkaate, namoonni ittiin eebbifameera fayyaa ta'e si haa eebbisu yeroo namni nuun jedhu yeroo dhageenyu baay'ee baasuu geenya.
Ergamaa Waaqayyoo nutti mul'atee ergamaa Waaqayyootiin nagaa gaafatamne isayyuu ergamaa Waaqayyoo ayyaanni kan siif baay'ateedha nuun jedhee namoota hundumaa keessaa kan eebbifamteedha nuun jedhee sana duwwaa miti Waaqayyo si wajjiniin jira jedhee nuuf mirkaneessee wanti hundumtuu keenya jijjiirama haasaan keenya xabii keenya jijjiirama warra kaanii olitti dafnee ol of qabnee namoota warra kaan asii gad ilaaluudha kan nuyi jalqabu. Deebiin keenya bifa kanaanidha kan inni deebi'u. Gammachuurraa kan ka'e waan jennullee amma dhabnutti nama dhufee darbu hundumaatti waa'ee makanaa odeessina ergamaa Waaqayyoon argine ergamaa Waaqayyootu nagaa gaafate ergamaa Waaqayyoo waan naan jedhe dhageesseetta Waaqayyo si wajjin jira naan jedhe dhiisumatu naan jedhe ergamaa Waaqayyoo namarraa miti kana garan dhagee. Isayyuu immoo dubartoota hundumaarra kan eebbifamteedha naan jedhe jechaa baalaaf muka isaatti himaadha kan nuyi deemu. Himuun gaariidha. Isa miti rakkoonsaa. Namoonni nu dhaga'uu isaanii miti rakkoonsaa. Garuu Maariyaamiif akkas miti kan inni ture. Dhimma garaatti qabatanidha kan inni ture. Isa akka ilaallu kan barbaadu. Kana hundumaa gaafa inni ittiin jedhe deebiin Maariyaam kennite maalidha kan inni fakkaatu. Har'a utuu nu ta'eeti. Mee al tokko mee irra naa deebi'e waan ati kan nan waraabbadha. Namoonni na amanan yoo itti hime nan waraabbadha moobaayilii kootii nan waraabee namoota dhageessisa. Ittiin jenna utuu hin danda'ama ta'e. Utuu hin danda'ama ta'e mee namoonni na amanan yoon ergamaa Waaqayyoon argee namoonni na amanan mee footoon siijiin kaa al tokko moobaayilii kootiin. Seelfiin wajjiniin kaana jechuudhaaf yaalla utuu hin danda'ama ta'eeti. Maariyaamiif garuu dhimmichi dhimma akkasii miti kan inni ture. Waa'ee warra kaaniif mirkaneessuu miti wantichi isheedhaaf anaaf jettee fudhatte. Lukaas boqonnaa 2:19 irratti deebii isheen kennite akkas jedha. Lukaas boqonnaa 2:19 irraa. Maariyaam garuu dubbii kana hundumaa garaatti qabattee itti yaaddi turte jedha. Maariyaam garuu dubbii kana hundumaa garaatti qabatteetu itti yaaddi turte. Galanni Waaqayyoof. Maariyaamiif dhimma oduu miti. Waa'een dhalachuu gooftaa Yesuus. Maariyaamiif wanti isheen argite, wanti isheen dhageesse, in dhalata kan jedhame fayyisaa biyya lafaatu karaa kee dhufee biyya lafaa kana fayyisa inni ittiin jedhame isheedhaaf dhimmisaa dhimma oduu miti. Dhimma Maariyaamiin ol qabuu miti. Waa'ee ofii ishee warra kaan irra kan caaltu, warra kaan irra kan wayyitu ta'uu isheeti miti. Maariyaamiif kan dubbiinsaa ta'e, isheedhaaf kan isheedhaa gale yoo jiraate waa'ee kana garaatti qabatteetu itti yaadditu. Galanni Waaqayyoof ta'u. Waa'ee kana Garaasheetti qabatteetu itti yaadditu. Dhimmi ishee kana dhaqa inni ture. Deebii isheen kennite kana dhaqa inni ture. Gaafa inni nagaa gaafate boqonnaa 1:29 irratti maal jette? Nagaan kun nagaa attamiiti jetteetu Garaasheettidha kan ishee yaadde. Nagaan siif haa ta'u ayyaana qabeetti gaafa inni ittiin jedhe nagaan kun nagaa akkamiiti jettee yaaddee jedha 29 irraa. Waa'een Maariyaam wanti hundumsaa waan garaatti qabataniitti yaadanidha. Nagaa yoo gaafatamte nagaan kun nagaa akkamiiti jetteetti yaadde. Ayyaana qabeetti yoo ittiin jedhe ayyaana qabeetti ta'uun kun kan akkamiiti jettee Garaasheetti qabatteetti kan isheetti yaadde. Fayyisaa biyya lafaatu si keessaan dhalata yeroo jedhame kana jechuun maal jechuudha? Kun kan akkamiiti jettee kan itti yaaddu turte. 34 irratti duwwaa afaanii baafattee gaafatte kun akkamittiin ta'uu danda'a? Ammas gaaffiin ishee yaaduu wajjiniin itti yaaduudhaaf xiinxaluu wajjiniin wal bira qabdee ilaaluu wajjiniin kan wal qabatedha. Anoo durbadha dhiira kan hin beekne kun akkamittiin ta'uu danda'a? Gaaffii akkasii ture kan isheen gaafatte. Erga kana gaafattee booda ergamaan Waaqayyoo deebii isheedhaaf kenne 37 irratti. Maal jedhe? Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru
jedhe galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru. Wanta takkamittiin taa'ettu kun dhuguma herrega namaatiin wanti ta'uu hin dandeenye kun dhuguma dubartii tokko bira dhiirri utuu hin ga'in ulfaa'uudhaaf daa'ima godhachuun wanta seera uumamaa keessa yookiin immoo baayolojiidhaan yoo ilaallu wanti hin danda'amne fakkaatu kun waaqayyoof garuu wanti hundumtuu hin danda'amu. Waaqayyo isa sirna wal hormaataa uumeef garuu hin danda'amu. Waaqayyo isa gadameessa uumeef garuu hin danda'ama. Waaqayyo isa si uume isa biyyoo irraa jalqaba si tolcheef garuu hin danda'ama. Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Gaafa kana ittiin jedhe Maariyaam ammas garaa fudhatu qabdi waanta ta'eef, garaa tolee jedhu qabdi waanta ta'eef. Deebii akkas jedhu laatteen haa ta'u jettee fudhatte. Eenyuuf haa ta'u jettee akka dubbii keetii eenyuuf haa ta'u anaaf haa ta'u jettee fudhatte. Saba Israa'el yookiin immoo saba biyya lafaa warra ittiin cubbuu isaanii irraa fayyaniif haa ta'uuf jettee miti kan isheen fudhatte. Anaaf haa ta'u. Maaltu? Dhalachuun gooftaa Yesuus anaaf haa ta'u. Gara biyya lafaatti dhufuun gooftaa Yesuus anaaf haa ta'u. Gadameessa koo keessa buluunsaa anaaf haa ta'u. Gadameessa koo keessa qofa utuu hin taane onnee koo keessa akka inni naaf buluun barbaada. Haa ta'u yeroo jettu isa. Haa ta'u jettee yeroo fudhattu yeroo itti yaaddu. Akkamittiin ta'uu danda'a kun yeroo itti dhimma onnee isheetitti kan isheen gaafatan. Erga waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru erga jedhamee booda, waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru erga jedhamee booda garuu anaaf haa ta'u. Yeroo baay'ee waa'ee dhalachuu gooftaa Yesuusiin abaluuf dhaggeeffanna. Waa'ee dhalachuu gooftaa Yesuus yeroo baay'ee abaluuf lallabna, abaluuf faarfanna. Maariyaamiif garuu dhimmichi dhimma ofii isheetiiti anaaf haa ta'u jettee fudhatte. Har'a ati akkam anaaf haa ta'u jettee fudhatteetta dhalachuun gooftaa Yesuus kun. Anaafidha. Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kan inni dhufe. Anaafidha foon kan inni uffate. Anaafidha dallaa horii keessatti kan inni dhalate. Anaafidha kan inni fannifame. Anaafidha kan inni du'e. Anaafidha kan inni du'aa ka'e jettee fudhatteetta har'a. Yoo dhimmisaa dhimma seenaa duwwaa ta'e. Dhimmisaa dhimma waggaa 2000 dura raawwate ta'e akka seenaa nama tokkotti ta'e kanatti beektu waa'ee gooftaa Yesuusiin isa miti fayyinaan kan si ga'uu danda'u. Isa miti jijjiirama fiduu kan danda'u. Yesuus isa seenaatiin beektu sana, isa dallaa horii keessatti beektu sana gara onnee keetitti fiddee anaaf haa ta'u jechuu baruutu sirreera. Anaaf haa ta'u jechuu baruutu narra jira. Yesuusiin gara onnee keenyaatti fiduu danda'utu nurra jira. Raawwii isaa yeroo ilaallu akkuma ergamaa irraa sana dhageessee fixxeen booda gara Elsaabeexiin gaafa dhattu Elsaabeex isheedhaaf mirkaneessite. Sana duwwaa utuu hin taane gadameessa ishee keessa daa'imni akka bule akka ulfoofte arguu jalqabde. Mallattoo adda addaa ofii ishee irratti arguu jalqabde. Garaan ishees dhiibaa dhufe. Garaan ishees guddataa dhufe. Sanaan hin mirkaneeffatte. Yeroon isaa gaafa ga'u gooftaan Yesuusiin dhalate akkuma jedhame ergamaa sanaan akka himame akkuma isheen anaaf haa ta'u jette hin ta'eef gooftaan Yesuus hin dhalate. Hin mirkaneeffatte. Sana duwwaa miti. Isheen ammayyuu garaatti qabattee yaaddi. Amma baatii 9 baatii 10 gooftaan Yesuus gadameessa ishee keessa amma inni ture kana Maariyaam garuu Garaasheetti qabatteetu itti yaaddi turte jedha. Garaasheetti qabattee itti yaaddi turte. Booda warri tikseen erga gooftaan Yesuus dhalatee booda warri hoolaa tiksanii tiksitoonni dhaqanii waan ergamaan waaqayyoo ittiin jedhe yeroo isaan itti himanii dhaqanis daa'ima sana yeroo isaan arganii waaqayyoon galateeffatanii ammas maal gooti ture warri kaan waa isaan jedhan kana dhaggeeffatanii in ajaa'ibsiifatu turan jedha lakkoofsa 18 irraa. Luqaas 2 lakkoofsa 18 irraa. Maariyaam garuu ajaa'ibsiifachuutu hin taane achitti dhaqee inni Maariyaam garuu dubbii kana hundumaa Garaasheetti qabattee
itti yaaddi turte jedha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Eeyyee dhuguma ilaan isaan jedhan kun sirriidha. Ergamaa isaanitti mul'atetti isaanitti mul'ate anaaniyyuu jalqaba akka ittiin ture kan innatti mul'ate jettee miti qabaa nagadhiisaa kan isheen jette Maariyaam. Dubbii kana hundumaa yeroo ta'u dubbiin kun hundumtu yeroo dhaga'amu. Wanti isaan dhugaa ba'an kun hundumtu yeroo ta'u warri urjii lakkaa'an yeroo isaan dhufanii waan ta'e hundumaa mirkaneessani. Maariyaam garuu garaasheetti qabattee itti yaaddi turte. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhimmi Maariyaam dhalachuu Yesuus ijinii wal qabatee dhimmi ishee dhimma itti yaaduuti kan ture. Sana booda daa'imni kun hin guddate. Waggaa 12 yeroo inni guutu gara mana qulqullummaatti wajjiniin naqanii mana qulqullummaa keessatti hafee karaa guyyaa tokkoo deemanii erga dhabanii booda of biraa dhabanii ka'anii yeroo deebi'anii dhaqanii barbaadanii mana qulqullummaa keessatti arganii isa gaafatan. Gooftaan Yesuus deebii akkas jedhu kenneef. Mana abbaa kootii keessa taa'uun akkanarra jiru hin beektaniiree jedhee yeroo inni deebiseef lakkoofsa 51 irratti Luqaas 2 lakkoofsa 51 jechuudha. Maariyaam maal jetti ammasi? Maariyaam dubbii kana hundumaa garaasheetti qabattee itti yaaddi turte. Sababiin isaa yeroon mana abbaa kootii keessa taa'uun akkanaaf ta'u hin beektanii jedhu deebitee wajjiniin hin falmine. Hin dhiphanne abbaan keessa dhiphatee si barbaadaa ture ittiin jette malee waan kan biraan kaafneef. Garuu maal gooti turteedha? Garaasheetti qabattee itti yaaddi turte. Kanaafan isiniin jedhee Maariyaamiif waan dhalachuu gooftaa Yesuus waan garaatti qabatame waan onneetti qabatame itti yaadamudha. Waan waggaatti al tokko yaadamu miti. Wanta guyyaa hundumaa halkaniif guyyaa waa isheen itti yaaddutudha. Waan ta'urraa, waan argiturraa, waan dhageessu hundumaa wajjiniin wal qabsiiftee waan kanaan dura isheetti dubbatame wal qabsiiftee yeroo hundumaa itti yaadditudha. Kanaaf dhalachuun gooftaa Yesuus dhimma onneeti, dhimma garaati. Dhimma itti yaadamuu qabudha. Dhimma irraanfatamuuf dagatamuu hin qabnedha. Si gaafachuun barbaada har'a ofii koos kana of gaafadheera. Har'a waggaa meeqa ta'e erga waa'ee dhalachuu Yesuusiin dhageesse? Erga ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuusiin ayyaaneffachuu erga jalqabde waggaa meeqatu darbe? Marsaa meeqa ayyaaneffatteetta? Marsaa meeqa faarfatteetta? Marsaa meeqa lallabdeetta? Marsaa meeqa siif lallabameera? Waa'ee dhalachuu gooftaa Yesuus. Yeroo meeqa dhageesse, yeroo meeqa dhageessifte waa'ee dhalachuu gooftaa Yesuusiin. Garuu innati dhageessifte, innati lallabdeef siif lallabame, innati faarfatteef siif faarfatame gooftaan Yesuus har'a eessadha kan inni jiru? Dhuguma onnee kee keessatti dhalateeraa? Moo har'ayyuu dallaa horii keetii keessadha kan inni jiru? Moo har'ayyuu jireenya keetii aladha kan inni jiru? Moo har'ayyuu mana keetii aladha kan inni jiru? Onnee kee keessaa iddoo dhabee bakkee ba'ee jira? Mana kee keessaa iddoo dhabee bakkee ba'ee jira? Har'a bakkeetti kan inni achi dhiibamee jiru, dallaa horiitti kan inni achi dhiibamee jiru gooftaan Yesuus eessadha kan inni jiru mee barbaadi? Mee yaafadhu, mee ilaali? Eessa jira gooftaan Yesuus har'a siif? Namoota baay'eedhaaf gooftaan Yesuus Beetlehem keessatti dhalate. Namoota baay'eedhaaf gooftaan Yesuus dallaa keessattidha kan inni dhalate. Har'ayyuu achumadha kan inni jiru. Achumattidha kan nuyi dhiifne baay'een keenya. Namoota muraasatu gara onnee isaaniitti achi as fide. Maariyaamiif garuu onnee ishee keessatti dhalate. Onnee ishee keessaa ba'uu hin dandeenye waa'een dhalachuu gooftaa Yesuus. Seenaan dhalachuu gooftaa Yesuus. Wanti jalqaba ergamaa Waaqayyoon itti himame sun wantoonni guyyaatii gara guyyaatti ta'an onnee ishee keessaa ba'uu hin dandeenye. Sababiin isaa isheedhaaf onnee ishee keessattidha kan inni dhalate. Siifoo har'a eessatti dhalatee jira? Anaafuu eessattidha kan inni dhalatee jiru? Dhalachuun gooftaa Yesuus namoota baay'eedhaaf taatee yeroo tokkooti. Al tokko ta'ee kan darbe. Namoota baay'eedhaaf seenaadha. Yeroo tokko raawwatee kan darbe akka nama kamiiyyuu. Namoota muraasaaf garuu dhalachuun gooftaa Yesuus guyyaa hundumaati. Guyyaatti isaaniif dhalata.
guyyaatti onnee isaanii keessatti dhalata namoota muraasa namoota eebbifaman muraasaaf har'a iyyuu taanaan gooftaan Yesuus guyyaatti gara guyyaatti onnee isaanii keessatti dhalata. Kanaafidha Paawulos Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 19 irratti akkas kan inni jedhe. Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 19 irraa akkas jedha nan dubbisa. Yaa ijoollee koo amma Kiristoos isin keessatti mul'atutti amma isin deebitanii ijoollee koo taatanitti ani akka dubartii deessuutti nan ciniinsifadhaa jedha. Amma Kiristoos isin keessatti mul'atutti amma gooftaan Yesuus isin keessatti mul'atutti amma gooftaan Yesuus onnee keessan keessatti amma inni mul'atutti amma isin deebitanii ijoollee koo taatanitti akka dubartii deessuutti nan ciniinsifadha. Akka Maariyaam gaafas ciniinsifatteetti nan ciniinsifadha. Amma Yesuus isin keessatti mul'atutti amma Yesuus isin keessatti dhalatutti amma Yesuus onnee keessan keessatti dhalatutti. Kanaaf har'a Kiristoos Yesuus onnee koof onnee keessan keessatti dhalachuu qaba. Dallaa sana keessaa baafnee gara onnee keenyaatti ol galchuutu nurra jira. Onnee keenya kiyaaddoo kennuufiin nurra jira. Kanaaf obboloota koo waa'ee dhalachuu gooftaa Yesuus waggaatti yeroo tokko utuu hin taane yeroo hundumaa sa'aatiitti gara sa'aatiitti daqiiqaa gara daqiiqaatti halkaniif guyyaa haa yaadnu. Halkanii guyyaa waa'ee isaa itti haa yaadnu haa xiinxallu. Waa'ee dhalachuu gooftaa Yesuus waa'ee foon uffachuu isaatii waa'ee nuuf du'uu isaatii waa'ee nuuf dhiphachuu isaatii onnee keenya keessaa ba'uun irra hin jiraatu. Yeroo nu itti sadagannuuf isa irraanfannu jiraachuun irra hin jiraatu. Kiristoos Yesuus har'a onnee keenya keessatti haa dhalatu. Kiristoos Yesuus har'a onnee keenya keessatti haa guddatu. Kiristoos Yesuus har'a onnee keenya keessa haa jiraatu. Kana akka goonuuf balbala garaa keenyaa onnee keenya isaaf akka bannuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo isin haa eebbisu.